Abdii gaachanni sabaa WBOn zoonii Lixaa Aanaa Gullisoo keessatti tarkaanfii ilaalcha waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godina Harargee Lixaa Aanaa Doobbaa keessatti hidhattoonni Somaalee dargaggoo Oromoo tokko ajjeesanii gatuun loon saamanii deemuu himan. Dargaggoottan Oromoo kanneen mana hidhaa Dirre Dhawaa keessatti murtiin hidhaa waggaa 25 irratti dabre dabaan kan guutame ta'uu qeerroo fi hawaasni himan. Godina Harargee Lixaa Aanaa Daaroo fi Odaa Bultuun keessatti jiraattonni hanqina tajaajila ibsaa fi hidhaan dararamaa jiraachuun dhaga'ame. Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa Baahaaren jiru Haleelte akka jirtu ibsame. Waxabajjii 11/2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutii bangaduma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Abdii gaachanni sabaa WBOn zoonii Lixaa Aanaa Gullisoo keessatti tarkaanfii ilaalcha waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalbagarsaa waa qindeeffate qaba. Gaachanni sabaa WBOn zoonii Lixaa godina Lixa Wallaggaa Aanaa Gullisoo keessatti waraana mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP maqaa sakatta'iinsa WBO jedhuun uummata nagaa hiraarsaa jirtu irratti tarkaanfii fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabe. WBOn tarkaanfii kan fudhate ganda jaarsoo baddeessoo keessatti kan fudhatame yoo ta'u tiksitoonni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP hedduun du'aa fi madoo cimaan adabamuun ibsameera. Waraanni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP tarkaanfii WBO kanaan hedduun du'uu fi madaa'uun ja'a fayyaa isaanii booji'amuun harka WBO jiraachuu hogganni WBO zoonii Lixaa ibseera. Gama meeshaaleetiin bireenii 3 jorooroo rasaasa hedduu akkasumas qawwee AKM hedduu Dokumentiiwwan garaagaraa waliin dugda waraana maafiyaa irraa booji'amuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Injifannoon kan uummata Oromooti. Godina Harargee Lixaa Aanaa Doobbaa keessatti hidhattoonni Somaalee dargaggoo Oromoo tokko ajjeesanii gatuun loon saamanii deemuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee Lixaa Aanaa Doobbaa Araddaa Biyyoo Jannataa jedhamu keessatti Waxabajjii 7/2026 hidhattoonni Somaalee dargaggoo Oromoo maqaan isaa Shahiid Muhammad Hasan jedhamu bakka inni loon tiiksaa jirutti rasaasa itti roobsanii haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Dargaggoo kana erga ajjeesaniin boodas loowwan isaa 6 fi loon 32 ammoo kan qonnaan bultoota biroo oofatanii deemuu jiraattonni aanichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf eeraniiru. Haaluma wal fakkaatuun hidhattoonni Somaalee kunneen bara darbees abbaa dargaggoo Shahiid obbo Muhammad Hasan akkuma mucaa isaa osoo inni horii tiiksaa jiru rasaasan ajjeesan loon 70 fi harroota 20 jalaa oofatanii deemuu maddeen dabaluun addeessaniiru. Murni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP bu'aa siyaasaaf jecha uummata jaalalaa fi tokkummaa waliin jiraachaa har'a ga'ee jidduutti summii jibbiinsaa facaasuun yeroo adda addaatti hidhattoota ollaa uummata Oromoo irratti duulchisuun miidhaa ulfaataa geessisaa kan jiru ta'uun ni beekama. Dargaggoottan Oromoo kanneen mana hidhaa Dirre Dhawaa keessatti murtiin hidhaa waggaa 25 irratti dabre dabaan kan guutame ta'uu qeerroo fi hawaasni himan. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Dargaggoottan Oromoo magaalaa Dirre Dhawaatti hidhaan waggoota 25tti murtaa'e mana hidhaa keessatti argaman irratti murtiin darbe haqaa fi seeraa irratti kan hin hundaa'in ta'uu isaa jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka namoonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbisan jedhanitti murtiin dargaggoota Oromoo irratti darbe hojii haqaa irratti hundaa'ee osoo hin taane miiraa fi jibba sabummaa irraa kan maddedha jechuun ibsaniiru. Abbaan seeraa murtii kana dabarse dabalata Somaalee nama maqaan isaa Said Hasan jedhamu yoo ta'u yeroo sanatti mana murtii olaanaa federaalaa magaalaa Dirre Dhawaa keessatti abbaa seeraa muummee ta'ee hojjechaa ture jedhan. Maddeen odeeffannoo akka ibsanitti dargaggoon Oromoo kunneen yeroo dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa turetti abbaan seeraa dhimma isaanii ilaalee sababa dhaloota isaanii irraa ka'uun walaba ta'anii murteessuu akka hin dandeenye dubbachuun gaaffii jijjiirraa abbaa seeraa dhiyeeffatanii turanidha jedhan. Haa ta'u malee gaaffiin isaanii osoo hin fudhatamin abbaan seeraa sunilleen dhaddacha irratti akka itti fufu murtaa'uu isaanii himaniiru.
Abbaan seeraa maqaan isaa akka eeramu hin feene akka jedhutti gaaffii jijjiirraa abbaa seeraa dargaggoonni dhiyeessan irraa kan ka'e abbaan seeraa sun mufachuun murtiin isaanii bu'uura seeraa irratti osoo hin taane fedhii dhuunfaa fi miiraa irratti hundaa'ee jechuun ibse. Murteen kun murtii miiraan guutame bu'uura seeraa gahaa kan hin qabne bitaa fi mirga haala madaalawaan kan hin ilaalle akkasumas rakkoo namoomaa fi haqni keessa jiru osoo hin ilaalamin murtaa'e jechuun abbaan seeraa kun ibsaniiru. Maddi kun dabalataan akka jedhutti namoonni dhalattoota Somaalee hamata wal fakkaataa irratti himataman bilisaan akka bahan taasifamuu isaanii fi yeroo wal fakkaatutti dargaggoota Oromoo irratti hidhaan cimaan murtaa'uun isaanii gaaffii guddaa kan kaasu ta'uu eeraniiru. Dargaggoonni Oromoo kunneen yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti argamuun isaanii ni yaadatama. Isaan keessaa hedduun yeroo walitti bu'iinsa yeroo sanaa ummata Oromoo fi mootummaa naannoo Somaalee gidduutti uumame keessatti ummata isaanii irraa miidhaa ittisuuf socho'aa turan jechuun isaanii himama. Haa ta'u malee hojii isaanii kana irraa ka'uun qabamanii waggoota 8 oliif mana hidhaa keessatti argamuu isaanii maddeen ibsaa jiru. Gama biraatiin ammoo hooggansi mootummaa naannoo Somaalee yeroo sana ummata Oromoo irratti miidhaa raawwate jechuun maqaan isaa kan ka'u Obbo Abdillee mana hidhaatii baafamuu fi mana murtii duraatti akka hin dhiyaannetu dubbatama. Dhimmi dargaggoota Oromoo kunneen irratti murtiin darbe haqaa fi walqixxummaa seeraa ilaalchisee gaaffiiwwan hedduu kaasaa jiraatus himannaan kun hanga ammaatti qaamolee furmaata laatan bira wanti argame hin jiru jedhan. Godina Harargee Lixaa Aanaa Daaroo Labuu fi Odaa Bultuum keessatti jiraattonni hanqina tajaajila ibsaa fi hidhaan dararamaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee Lixaa Aanaa Odaa Bultuum magaalaa Baddeessaa keessatti loltoonni mootummaa naftanyaa Bilisiginnaa PP Waxabajjii 2026 namoota maqaan isaanii Yuusufii fi Sanaajar jedhaman badii tokko malee ukkaamsanii hidhatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu maddeen miidiyaan walabummaa Oromiyaatti himan. Namoonni kunneen siyaasa kam keessaa qooda osoo hin qabaatin sababa sobaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun kan hidhaman ta'uu jiraattonni miidiyaan walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Oduu birootiin aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraa keessatti torbaan darbe irraa eegalee addaan cituu tajaajila ibsaa hordofee jiraattonni rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu jiraattonni miidiyaan walabummaa Oromiyaatti himan. Rakkoon kunis qaamni hojii dhimma isaa ilaallatu hordoffii barbaachisu taasisuu dhabuun kan mudate yoo ta'u jiraattonni magaalichaas rakkoo isaan qunname kana qaama itti himatanii furmaata argatan dhabuun gidira hamaa argaa jiraachuus ibsaniiru. Iraan buufataalee waraana Ameerikaa Baahaaren jiru Haleelte akka jirtu ibsame. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Dirooniidhaan ganama kana Baahaaren Haleelte haleellaa kanaan shamarree waggaa 11 miidhamteetti jedhan qondaalonni mootummaa biyyattii. IRG buufataalee waraanaa Ameerikaa Baahaaren Kuweetii fi Joordaan irratti xiyyeeffachuu hime. Joordaan misaa'eloota Iraan 20 haleeltee buusuu ibsite. Kuweet haleellaa qilleensarraan irratti geggeeffame qolachaa ooluu ibse. Baahaaren keessa buufata waraanaa galaanarraa Ameerikaatu jira. Haleellaa buufatichaa irratti geggeeffameen konkolaattotaa fi manneen manca'uu qondaalonni mootummaa biyyattii ibsan. Gama birootiin Paakistaan, Raashiyaa fi Chaayinaan haleellaa Ameerikaan geggeessaa jirtu irratti ibsa baasan. Paakistaan walitti bu'iinsi baha giddugaleessaa hammaachaa deemuu isaan akka yaadda'uu ibsite. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Paakistaan dippiloomaasii fi mariin qajeeltoo marii Ameerikaa fi Iraan ta'uu qaba jedhe. Ministeerri dhimma alaa Hindii ammoo haleellaa dooniiwwan daldalaa irratti geggeeffamaa jiruun baay'ee yaaddofne jedhe. Raashiyaan, Ameerikaa fi Iraan marii nagaa irra deebiin akka jalqabaniif waamicha goote. Haleellaa haaraa jalqabuun dinagdee addunyaa miidha jette Raashiyaan. Dubbi himaan waraana Chaayinaa tarkaanfii waraanaa fudhachuun furmaata hin fidu dubbii hammeessa malee jedhe. Ministeerri dhimma alaa Saawud Arabiyaa haleellaan dhaabbatee mariin bifa haaraan jaarsummaan Kaatarii fi Paakistaaniin itti fufuu qaba jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.